raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri dilbata baatiin amajjii guyyaa 20 barri bara 2019 babaaroo tolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan san yooyifatee antiikii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin haala amtuu Oromoo fi Oromiyaa irratti loltoonni fi poolisoonni impaayera Itoophiyaadhaa raawwataa jiran giddugaleessa godhatuun marii obbo Daani'el Dafaa Jamoo waliin taasifne kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u, osoo gara sanatti inseenne dura ogeessi teeknikaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aabubaa wallee haaraa weellisaan Oromoo jaallatamaa fi kabajamaan Daani'el Taaddasaa inni akkatiin yaagoo tokko jechuun wooboof weellise istiidiyoo keenyarraa isin afeeruun gara marii obbo Daani'el Dafaa waliin taasifneetti tarkaanfannaa turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Yakota matalensa, yakota matalensa, yakota matalensa, yakota matalensa. Arreda olu male, yakota matalensa, yakota matalensa. Gorofa da chasure, yakota matalensa, yakota matalensa. Arreda olu male, yakota matalensa, yakota matalensa. Biyo fifa kadure. Yakota matalensa, yakota matalensa, yakota matalensa, yakota matalensa. Waboko gachanako, abao gadisako, kota kaduwan tolu, inika tingotako, baratti barasana, kawenur kagurani, akalmana bankamne, umnanu kabromsani, foilol. Delaki, Fodika, Kawai Kajanu Manakani Kana Gandana Mana Nenu Nudor Sisina. Delaki. Yakota matalensa, yakota matalensa, yakota matalensa, yakota matalensa. Kan kaban kunne
yagoota mataalessa yagoota mataalessa gadhiisan bakkee guutti yagoota mataalessa yagoota mataalessa waan gompuu fadaadhabde yagoota mataalessa yagoota mataalessa hoomaale taatti dulti yagoota mataalessa yagoota mataalessa shoolee yagoota mataalessa yagoota mataalessa waraabettiin biyyormaa kalleena afaa jettee gorduubaaf naanii fi dinqa koon akka jeette gaafa oltee bubbultu manaana baay'ee jettee obsi kanarraan jiru diinaaf garaanna jettee fooyii loli beelakki horigaa kajjeen ofiidhee ofiisaa kiyyaa ofii dhukaasanii shororkeessu biyya beelakki horigaa. Obbo Daani'el Dafaa akkuma kanaan duraa yeroo isin yaamnetti dhimma Oromoo Oromiyaaf Oromummaa irratti karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaadhaan dubbatuuf waan nu hayyamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Isinis galatoomaa baay'een isin galateeffadha. Carraaqqii isin gootanii saba keessaniitiin wareegama isin kafalaa jirtanii yeroo keessan humna keessan itti baasaa jirtanii akka salphaatti waan ilaalamu raadiyoo walabummaan Oromiyaadha. Dhugaatti gaaffii saba isaatiif cinqaa saba isaatii kan calaqqisu ta'ee mul'ataa jira. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Tole horaa bulaa kallattumaan gara maree keenyaatti seenna. Egaa isinis akkuma quba qabdan lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessa rakkoo guddaatu jira. San qofa miti giddugala Oromiyaatis qeerroof qarreen Oromoo akkasumas hayyoottan Oromoodhaa butamanii dhabamsiifamaa jiru. Tikoota mootummaa Itiyoophiyaa ka Dr. Abiyyiini. Egaa isaan deemaa jiru kanaaf akka gama mootummaa impaayera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyiin durfamuun jedhanitti sababa waraanni bilisummaa Oromoo boonii hiikkachuu dideef yookaan ammoo sababa waliigaltee azmaraa Eertiraatti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa ka Dr. Abiyyiif obbo Lammaa gidduutti dubbatan sanaa hojiitti hiikamuu dhabeefiti gara kanatti akka seenanitti dubbatu. Haa ta'u malee waliigalteen sun hin xumuramin dura waraanni Dr. Abiyyi lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti bobba'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo adamsaa ture. Mee yeroo ammaatti gidirfamii ilmaan Oromoo irratti lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa fi giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti raawwataa jiru kun sababa waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu dideef yookaan immoo waliigalteen azmaraa Eertiraatti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa impaayera Itiyoophiyaa gidduutti dubbatame sun hojiitti hiikamuu dhabee fi lolli kun kan banamee jiru moo ergama yookaan kaayyoo kabiraa waan of duubaa qabu isinitti fakkaata asirraa kana obbo Daani'el. Galatoomii gaaffii gaariidha kun waan itti yaadamee akka gaariitti xiinxalamee deebi'uu qabudha. Kuni seenaa qaba. Seenaan isaa waan har'a jalqabe miti. Mootummaan Habashaa dhufee darbaadhaanii tokkoffaa ummati Oromoo poolisii isaaniiti. Poolisiin Minilikii ijjeeree lafa kaa'edha kun. Minilikii kaasee uummanni Oromoo hidhachuu hin qabu. Qawwee baachuu hin qabu. Daangaa isaa to'achuu hin qabu. Mirga isaa eegsifachuu hin qabu. Akka barbaade ilmaan naftanyaa keessa deemanii reebanii gaafa barbaadan hidhanii gaafa barbaadan lafarraa buqqisanii gaafa barbaadan ajjeesanii gaafa barbaadan niitii isaa gudeedanii akkasitti jiraataa dhufanii addana ga'aniiru. Har'a yeroo Oromoon itti dammaqee kun nuuf hin ta'u kuni dhaabbachuu qabalatanii jedhetti Oromoon kuni dammaqee gaaffii mirgaa gaafachuun isaayyuu cinqaa guddaa isaanitti uumeera. Kuni seenaadhuma durii kaasee godhamaa ture. Oromooni namni tokkollee rasaasa tokko lafa isaatiif jedhee dhukaasu kumaatamaan waraana isaaniitti bobbaasanii dhabamsiisuudhaaf yaalii godhu. Kana iddoo bakka baay'eetti agarreera jechuudha. Jabana lola ture calii calanqoo harma muraa aannolee ilaaluu dandeenya. Isa booddee immoo yeroo Baalee keessatti warri Waaqoo guutuu lola kaasan isa ilaaluu dandeenya. Iddoo garaa garaatti wanta ta'aa ture seenaa gara booddeetti deebinee yoo ilaalle ilmaanni Habashaa
Oromooni sibiila qawwee meeshaa hidhatee dhaabachuun irra jiru mana isaa keessatti argamuu kan jiru poolisii ilmaan Habashaa tuumanii lafa kaa'anidha kun. Mootummaan biyya sana keessatti uumame hamma ammaatti poolisii asanatti fooloo godha tokko kan. Lammata addi bilisummaa Oromoo eega dhaabbatee yeroo 92 akkuma kana chaartara keessa seenee ilmaan Habashaatii wajjin hojjechuu yaalameera. Gammaqiinsi uummata Oromoo waan gabaataa dhufee fi EPRDF'n akka filannoo hin moone waan beekuufitu osoo sawwaa tokko godhin osoo sarrasaasa tokko dhukaasini ganda keessanitti deemanii nama ajjeesutti ka'an. Yaadatta yoo ta'e jalqaba kan isaan dhaqanii ajjeesanii Boorana keessatti bakka bu'aa adda bilisummaa kan ture eenyu mul'ataati obboleessa Yoseef mul'ata. Gammachiis isa achitti ajjeesan. Asirraa kaasanii ittuma fufan ajjeesuu ari'uu fixuu waajjira baname hundumaa cufuu alaabaa ciruu kun egaa poolisii isaanii tokkoffaa mirga qabaachuun irra jiru lammata filamuun irra jiru isaan jira to'annoo isaanii ala kan ta'e kan Oromoon jaallatu tokko achi jiraachuu irra jiru kan jiru poolisii wajjin qaasee jirudha. Isuma itti fufaa jiru Abiyyii fi Lammaan har'a. Abiyyi gaafa taayitaatti dhufee seenaa Minilikii fi Haayile Sillaasee faarsaadha kan inni dhufe. Olaantummaa Itoophiyaan mirkaneessina jedhee ifatti dubbateeti kan inni jalqabe. Oromoon wanta inni konfiyuuzii ta'aa jiru anaaf naan gahu. Lammaan immoo Itoophiyaan suusii keenya kan jedhudha jalqabe. Jarri kun Itoophiyaa isa durii sana Itoophiyaa Oromoo garboomfatu Itoophiyaa lafa Oromoo saamu mirga Oromoo dhiitu afaan Oromoo aadaa Oromoo balleessu isuma sabatu deebisanii ijaaruu barbaadu. Kun egaa waan yeroo dhuma walitti hidhatee deemu waan garaagara qixee hin jiru Oromoodhaaf argu. Wayyaaneen kufte jedhamee wayyaaneen laaffatte jedhamee wayyaanee jala ol ba'anii akka nama Oromoof dhaabateetti wallaansoo qeerroo kana kidinaappii godhanii dafanii fudhatanii harka isaanii keessatti eega fudhatanii booddee waanuma kanaan dura poolisii mallas itti fufan. Alaa jaarmoolee siyaasiyaadhaa garaagaraa biyyatti hawaaman malee biyyi suni akka bermuudaa ta'e inni liqinfamaa inni achi ga'ee mirga isaatiif hin dhaabatu isaaniif dubbachuutu irra jira. Amma gaa hundumtuu liqinfamee yeroo isaaniif dubbatutti abaawoon yeroo dhufu kan xiqqoo warra kan biraarraa adda isa baasetu waboo isa durii kaasee daggala keessa turetu ture. Amma gaa xiyyeeffannaan isaanii silumayyuu jeenuuniin turre dhugaadhaaf mini kan isaan nama alaa waamanii akka isaan afaan isaanii dubbatanii akka isaan jilbeenfatanii akka isaan alatti of hin ijaarre akka isaan alatti maqaa isaanii hin balleessine biyya keessa seenanii akka isaan isaanii hin qabaman egzaaktilii Mangistuu Hayilamaariyaam kan inni godhee jabanaa Haayile Sillaaseen kufee alaa warra jaarmiyaa ala jiru kana hunduma isaanii affeeretti gash kana booddee maal godhe Haayilee fidaa warra akka Sannaa Likkee warra akka Kadir kan jedhamu dooktorii warra akka Dabasaay baay'ee isaanii kana hin fixe eega humna jabeeffate booddee Habashoonni yeroo hundumaa maanuwaalii isaanii ittiin hojjetanii wal fakkaata garaagara hin bahu. Sanuma hojjetaa jiru warri kunis yeroo jalqaban kana dubbannee ture jechuudha. Amma daawulfaan achitti walii galan asmaraatti walii galan samii irratti lafarratti walii galan inni kuni differensi tokko jiru osoo kunoo walii galee waraana gashinee jedhan waraana sana qabanii gachaasanii dhaabbii naqanii garafanii qawwee wallagga keessa isa amma ittiin lolamaa jiru kun hojii keessa ittiin lolamaa jiru kun hunduma isaanii guuranii warra waraana gaggeessaa ture hunduma isaanii qabu kun beekamaadha ilaaniin isaanii kana kanaaf utuma dhufanii harka kennanii ijoolleen iyyuu nagaadhaan jiraachuu danda'an dhalli Oromoo kana beekuu qabu malee amma waa'ee araara asmaraatti ta'e araara finfinneetti ta'e araaronni inni kun sababu yeroo araara goona jedhanii jaarsoliin asii dubbatanii addi bilisummaa Oromoo wabootti dhaqinaa waraana dhaabnee yeroo labsu karaa jalaatiin waraana erganii ijoollee sakattaan jedhanii lola kaasu mee ilaala kana uummati Oromoo beekaa'u kanaaf sababa inni sun maleessa waanuma poolisii ilmaan Habashaa kanaan dura dhimma itti ba'aa turan sanatti hojiirra oolaa jira. Oromoon hin dhibaa seenaa sana dhaqee xiinxaluun barbaadu maaltu xiingaddate maaltu waggaa darbite waggaa 10 waggaa 20 ture maaltu ta'e isaarraatiin wajjin akkamitti wal fakkaata amma inni kun egzaaktii koppii 92 mee Ambaasaadar Sulemaan kan jedhan wanta naasoo dhaggeeffata keenyee walga'ii goonee jirri kuni bal'eessanis dhiisanis keessaa ba'uu qabu jennee mari'annee murtaa'e gaaffiyyuu kaafnee turre yoo kuni dhumaatiitti geessennaan jeenosaayidiin haa ta'u malee ilamee dhaggeeffatu jeenosaayidiin haa jedhamu malee qallee keessaa baafna malee numatu bushaa jedhanii murteeffatan amma leengadda maal jedha abi dhiigatti dhangala'a malee Itoophiyaan hin jidduu jedha.
dhiigi dhangala'uutu jenosaayidii geggeessinaa jechuudha. Oromoon kana hin dhaga'u, Oromoon kana beekaa'u, inni har'a lafaa ka'ee harka walitti rukutu. Borganama waan dhufu beeka. Kanaafan yeroo hundumaa keessa deddeebi'ee kan hin dubbadhu seenaa garaan dura ture. Seenaa waggaa 20, 30, 40, 50 gara booddeetti deebi'anii seenaa beekuudhaafi wanta amma mul'atu kana walitti hidhanii ilaaluu xiinxaluu danda'uun barbaachisaa kan hin jedhuufi kanaafi waboo adamsuun kuni lola geggeessuun kuni sababa amma galgala najjoo maal godhan dukkanaan naqanii karaa booddee baankii cabsanii baankii saaman yeroo dhaqee namni ilaalu horaanii karaa boroodhaa horii de'a dhageessa kan kunoo baankii cabsanii kunoo kana godhanii kunoo sana godhanii isaan jedhan kuni ofuma isaaniitii waan hojjetanidha. Soo kunoo tuutuu isa duriitii wajjin walitti ilaalta malee isolated incident inni jedhanii waan irraa gargar baastee ilaaltu jechuudha. Jarri kun Dr. Abiy ta'u obbo Lammaa Magarsaadhaa akeekni isaan qabatanii jiran akeekuma kaleessa Habashoonni lafa kaanii darbanii fi impaayera Itoophiyaa jiraachisuu akka ta'e Oromoon akka mataa waliin qabanne taasisuu fi addi bilisummaa Oromoo haraara sana fudhatus baates hiikkatuu baates ijoon dubbii isaan itti deemaa jiranii impaayera Itoophiyaa jiraachisuu akka ta'edha. Hayyeegaa isaan akeeka kana qabatanii adeemanii lixa Oromiyaatti rakkoonuma mootummaan uumeen ajjeechaan loltoota isaaniin ilmaan Oromoo irratti raawwatee nagaaf sabaqiinsi uummata keessaa dhibeef rakkoo sana ilaallee furraa jedhanii jaarsoliin yeroo garaagaraatti dhaqaa turan. Dhuma kana jala immoo obbo Jawaar Mahaammadiif obbo Baqqalaa Garbaa gara lixa Oromiyaa deemanii magaalaa Naqamtee, Gimbii, Najjoo, Mandii, Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti qeerroof qarree Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo bal'aa mariisisanii turan. Waltajjii sana irratti yeroo dubbatanis rakkoo jiru garaattiin qabatinaa bilisa ta'aatii of gadhiisaa dubbadhaa jedhaniitu uummata sossobanii uummatnis dhugaatti fakkaatee harka wal qabeetu waan keessa jiru rakkoo isa mudataa jiru dubbate. Obbo Jawaar Mahaammadiif obbo Baqqalaanis yaada keessan mootummaatti nus dhiyeessinee rakkoo jiru furuudhaaf booddeetti hin deebinu jedhaniitu waadaa galanii ol deebi'an osoodhuma isaan deemanii guddoo hin bubbulleti warri waltajjii sana irratti dubbatan barsiiftota yuunivarsiitii kolleejjii hayyoottan Oromoo qeerroof qarreen Oromoo loltoota yookaan tikoota Dr. Abiy fi obbo Lammaan butamuu jalqaban. Lixa Oromiyaa keessaa erga qulleessanii boodatti gara magaalaa Finfinneetti darbanii torbee kana immoo hooggantoota dhaabaa kan sadarkaa garaagaraadhaa qabuu jalqabanii jechuudha. Egaa obbo Jawaar Mahaammadiif obbo Baqqalaa Garbaa rakkoo jiru dhaggeeffanneetu mootummaatti dhiyeessinee furra ka jedhani tokko rakkoo sana hin furre lammaffaa immoo har'a yeroo qeerroof qarreen Oromoo hayyoonni Oromoo guyyaa sana waltajjii irratti gaaffii gaafatan sun. Tikootaaf loltoota mootummaatiin butamanii achi buuteen isaanii dhabamaa jiru tokko afaanii baafatanii maaliif qabaman maaliif hidhaman haga dhiifamanis jedhaan jiran meegaa obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Jawaar Mahaammad kana godhuu isaanii namoonni bifa garaagaraan kaasu isin maal jettu akkamittis ilaaltu ija siyaasaan. Tole galatoomii kana viidiyoon ofii kootii baasuu irratti si'a lamaaf dubbateen ture waa'ee kana dhugaa dubbachuudhaaf yeroo Baqqaleedhaaf Jawaar dhaqanii uummanni dhugaa ta'eetu gadi yaa'e. Yeroo gadi yaa'u immoo kireedibilitii isaanii laayinii irra kaa'anii jechuun amanamummaa isaanii keessumatti Baqqaleen amanamummaa isaa isa sabi isa amanu sanaa dhimma ba'eetu uummanni nuuf dhaabata waan jedhuudhaan gadi ba'e. Uummanni naannaa gara Jawaar waan adii ta'e numa beekatu. Harka malee mee hamma tokko yaalla kan jedhuudhaan gadi ba'e. Eega isaan gadi ba'e booddee uummanni kun yeroo lafa walga'iitti wal ka'anii hin amane haasaa isaan haasa'anii rakkina qabdu karaan hin hojjetamne manni barumsaa hin hojjetamne maal waliin hojjetamne jedhanii yeroo haasa'anii jarri kun numaaf dhaabatu kan jedhuudhaan gadi baasanii waan garaa isaanii keessa jirtutti himan. Yeroo sana agartee ta'oota maqaan keenya jedhanii katabaa turan viidiyoo immoo fuula isaaniitti dhiyeessanii aayidentifaayi gochaa turan. Ani yeroo sana sodaadhe. Innaa kuni kiraayimii hammana hin jedhamne uummata keenya irratti hojjetan Baqqaleedhaa fi Jawaar. Uummata kana waan barbaaddan dubbadhaa nutti dhaammadhaa mootummaa hidhannee isinii dhiyeessinaa jedhaniitu uummati kun hiriira galee maqaa isaa kennee garaa isaa keessa waan jiru hundumaa dubbate meelaati. Yeroo akka jedhee dubbatu hunduma isaanii listi isaanii fuudhanii viidiyoo isaanii kaasanii fidanii mootummaatti kennan. Amma egaa ani Jawaar hin komatu. Jawaar hojii isaa hojjetu. Hojii viidiyoodhaa hojjetaa jira. Baqqaleen garuu dhaaba kan biraa keessa dhaaba mirga dhala Oromootiif dhaabadhaa jedhaa ture wordii tokko gadi ba'een dubbanne har'a. Maal jechuudha? Kana jechuudha. Ijoollee sana akka jirutti maqaa kennanii dhaabsiisuu keessa harka qabu jechuudha jarri. Kanaaf seenaatu isa gaafata. Ani Jawaarii hin balaaleffadhuu fi isa kasasuu isaas hin naqu. Garuu Baqqaleen ka'ee dubbachuu dhala ture. Har'a yeroo waan kun ta'u tokko. Lammata immoo
mee ilaali dhaamsa warri isaan dhaqanii haasofsiisan lixa Oromiyaa naqamtee kaasanii hamma Mandii hamma Beejii hamma Asoosaa hamma dhaqanii Gooda Damalooloo ga'anitti nama baay'ee haasofsiisanii turan. Dhaamsi isaanii dhaamsa tokko nu waraanina nu naggeessinaa nu saamsiisinaa nu gudeedinaa raayyaan ittisa biyyaa nu fixaa jira nurraa dhaabaa kana kan isaan jechaa turan mirga keenyatu sarbame jechaa turan. Har'a Jawaar Harargee keessatti nama walitti qabeen mee waan sanni jedhe tokkoon uummanni kun akka dhaggeeffatu hin barbaadu. Intarneetii irra dhaqanii dhaggeeffachuu qabu. Uummanni Wallaggaa jedha. Uummanni Wallaggaa lola hin barbaannu waa boonu keessaa haa ba'u lola nuufnee misooma barbaanna karaa lamaan jeeqamaa jirra jedhaniitu boonuu jedhee dubbata. Dhaggeeffattee taati kana. Eeyyee dhaggeeffadheera irra guddaan uummata Oromoo lixa Oromiyaadha kan inni jedhe oboon hiikkatu raayyaa ittisa biyyaa yookaan humna tikaa poolisa Oromiyaatti haa makamuu jedhu Oromoonni lixa Oromiyaa irra guddaan isaanii jedhe haa ta'u malee dhugaan jiru keessumaa magaalaa Dambidollootti Jawaar afaan isaan kan inni jedhe oboon hiikkachuu hin qabu obootu hin ta'in uummanni Oromooyyuu hidhachuu qabaa jedhe yeroo inni dubbatu uummanni Oromoo magaalaa Dambidolloodhaa gammachuudhaan mirqaanee achii ka'ee sirbaa magaalaa Dambidolloo keessa akka inni naanneedha odeeffannoo guyyaa sana achitti bilbilee arganneen kan beennu garuu har'a kan inni dubbate faallaa sanaa ture dhageera jechuufan jedhe. Galatoomidha. Amma Harargeetti kan inni dubbataa jiru waaboo iyyuu uummatni liqaa akka jirutti iyyuu riifoormii kana dura dhaabbataa jira kan jedhu impireeshinii kana kennuu barbaade uummata Harargeeti. Maal jechuu akka inni barbaade naan Harargeen akka jirtu buqqa'ee Wallagga irratti haadhoodhamu uummata walii wajjin qabsaa'e wajjin jiraate uummata dhiiga tokko qomoo tokko gidduu dhiqanii akkasittiin afaan faajjii labsuun uummata gaaffii isaan gaafatanii. Waaboodhaan nurraa ka'ee hampitti agarru namni jedhe jira achi keessa soba akkasii soba gurbaan kun achi dhagee isa duwwaa moomi kan isa caalummaan jira nuyi jedhe waaboodhaanii meeshaa keessan iyyuu lafa kaayinaa kaampii qopheessina lafa raayyaatti isa biyyaa siin jiran geenye meeshaa keessan akka qabatanitti kaampiitti galti jennaatti hojjetanii jedhe ilaamee soba akkasiidhaadha. Jarri kun agartee imaanaan qaban intigiriitiin qaban self respectiin qaban kashalabboota beektaa isa duwwaa moomi yeroo haasa'u gurbaan kun akka nama lammaaf abiyyi ajajuun akka nama mootummaa kana geggeessaa jiruun akkas jedheen kana godhe akkas jedheen kana godhe akkas jedheen uummanni sun ka'eetu harka walitti rukutaaf Harargee keessatti yoo agarte nama miliyoonii tokkoof walakkaatu buqqa'e. Waa'ee kanaa namni gaafate uummanni Harargee kadhachuu ta'ee mandara Finfinnee keessaaf Adaamaa keessaa fi biyya Oromoo keessatti faca'ee akkasitti keessaa maasaa isaa gadhiisee deemee Sumaalee Quttee irraa gaaftee ariitee Dirreedawaa illee irraa fudhate. Lafa kaaree meeqa saamaniitu irraa ari'aniitu maasaa irraa fudhatanii jiraatu Sumaaleen dhufe. Namni kana gaafatee jiru achi keessa yeroo ilaalu harka dhaabatanii walitti simuudha. Isa duwwaa muummitu baay'isee waan warra kan hin dhagee wallaansuu qeerroon Oromoo godhee dhufe uummanni Oromoo kan itti danqe kan godhee dhufe imaanaa fuudheetu lammaadhaaf abiyyitti laadhannee jedhe. Qeerroon Oromoo yeroo akka Dooktor Mararaan jedhee abaa'oo Daawud Ibsaatiin gaggeeffamudha kan qeerroo dhaabee jedhee dubbate. Yoosi Muhammad tokko gargaarreesaa jedhe. Jawaar qeerroo muummicii kana OMN waan qabuufi irraa butee hamma tokko afaan faajjessee gara isaatti deeffatee kompiitaratti maqaa isaanii katabee dhaqee lammaatti kenna. Inni ofii Oromoon isa filatee iddoo nuyi lammaatti nuu kenna jedheeraan hin kennu. Namni kana dubbate jira hin dubbate. Imaanaa wallaansoo keenya fuudhee itti ilaallee jedhe. OPDOtti kukuma Oromoo gadda dhiigsaa turte OPDO Oromoo gubaa turte Oromoo ajjeesisaa turte summii itti gochaa turte kana imaanaa itti kennata jedhee haasaa gobaan kun. Nama qaanii hin qabne akkasiitu Oromoo afaan faajjessaa jira. Mee ilaali kana. Akkasittiin qeerroo joonjeessanii nama baay'ee karaa baay'eessisaa jiru kun. Kana gaa'illi isaan dubban warri kana dura dhaabbata diina isaanii inni guddaan isaan kan habashoota har'a warra Goojjaamii Gondor keessatti organaayizii ta'e karaa Goojjaamii horrotti achee Oromoo lolu warra akkasii diinni isaanii warra dhugaadhaaf dhaabbata warra waboo bukkee dhaabbata jaarsolii waggaa 40 dura mana hidhaa keessa wajjin turre isaaniin dachaasanii itti kaara gindiidha mee ilaali kanatu deemaa jira keessaa jira. Kanaaf asach mootummaan jira jettee yaaduudhaaf hin dandeessu. Paawar seentariin giddugala humna mootummaa eenyu bira jira? Lammaa bira jiramoo? Jawaar bira jiramoo? Abii bira jiramoo? Wayyaanee bira jiramoo? Harlama bira jiramoo? Ministiroota mikir beekee jedhan gabarnantii jedhamee uumame isa bira jiramoo? Lafa
kan Lammaa fi Abiyyiin ajaju. Ati eenyu kan wallaansoo Oromoo Lammaatti fi Abiyyitti fuutee laata? Ati eenyu namni jedhee gaafatu jiru. Dhaabatee harka walitti rukutu baay'ee nama gaddisiisa. Tole egaa ulfaadhaa waanuma ammas kaasaa jirtan kanaan kan ol fakkaatu yeroo kutaa Oromiyaa tokko keessatti yakki ilmaan Oromoo irratti deemuudhaaf jedhu kutaa akka biraa keessatti yookaan immoo bifa akka biraatiin waan Oromoon jaallatu yookaan nama Oromoon jaallatu tokkotti gadi baasu fakkeenyaaf yeroo obbo Daawit Ibsaadhaan lixa Oromiyaatti gadi bu'anii waraana bilisummaa Oromoo dubbisuuf deemanii kixa lamaan kanatti Jeneraal Kamaal Galchuu muudan. Isa booda Oromoon gar tokko in sirbaa gar tokko immoo in morma afaan faajjiin uumame jechuudha. Dabalataan ammoo dhiyeenyuma kana yeroo Oromoonni maccaadhaa xayyaara Dooktar Abiyyi reebamanii weellisaa Oromoo jaallatamaaf kabajamaa kan qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa qabataa ture Umar Salamaaniin akka inni simatamu taasisaniitu uummanni Oromoo akka kutaa kabiraa keessatti isa xayyaaraan reebamaa jiruu fi qalbii isaa hin laanneef hin dirmanneef taasisan. Dabalataan ammas yeroo kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaa keessatti lolli itti fufee jabaatee Oromoon nama dirmatuuf barbaadaa jirutti jidduu kanaan ammoo warri afran qalloo hundeessan akka isaan galan taasifamaniitu simannaatu godhamaafii jira jechuudha. Kun hundumtuu kan inni ta'u yeroo kutaa tokko keessatti rakkoo uumanii Oromoo funaanaa jiran keessumaa arra yeroo hooggantoonni olaanoon sadarkaa garaagaraa kan adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 54 ta'an magaalaa Finfinnee keessaa butamanii achi buuteen dhabamutti warri afran qalloodhaa immoo akka isaan biyya seenan taasifaniitu booleetti simatamaa jiru jechuudha. Oromoon egaa amma Oromoo isa qabamaa jiru sachi buuteen isaa dhabamaa jiru kanaaf qalbii osoo hin laannetti warri afran qalloo hundeessan qaama qabsoo Oromoo keessaa tokko waan ta'aniif qalbiin isaanii warra sana simatuu irra jira jechuudha. Mee isa kan akkamittiin ilaaltu shiruma deemaa tureef ammas deemaa jiru kanaan wal qabsiiftan jechuu kooti. Kuni seenaadhuma addunyaa keessatti jiru si'a baay'ee mootummaan garboonfataan imperialistiin kan inni dhimma itti ba'u tokkoffaa propagaandaa mashiinidha. Waan akka TV, waan akka reediyoo, waan akka kanaa harka isaa jalatti gashataa yookiin warra dureeyyii mootummaa wajjin hojjetantu harka jalatti gashata. Fakkeenyaaf amma biyya Ameerikaa kana keessaa MSNBC, CNN, Fox News warri jedhaman jiru. Warri kuni warra dureeyyiitu goolii godha. Isaantu qaba. Warra kana warra beekamu kana kan qaban isaan. Jarri kun yeroo intirestii mootummaa ta'aniitu qabu. Iddoo tokkotti walitti dhufu. Amma maal godhu yeroo biyya tokko dhoksanii rukutuu barbaadani biyya keessaatti waan akka dimoonstireeshinii kaasanii yookiin isuu kan biraa kaasanii uummanni akkanni isarratti fookasii godhu. Isaan dhaqanii daba hojjetu biyya alaa keessaa. Teeknikii akkasii kanatti dhimma ba'u. Yeroo namni atteenshinii isaa hundumtuu wal duukaa gar tokkotti luuca'u jala galagalanii akkanii waamu. Atteenshinii namaa harkisuudhaa fi dibbee rukutanii faaggaa afuufanii yeroo dhaqanii karaa boruudhaan nama kan biraa ajjeesanii alaa namni dhaabatee sirba. Eegatu booddee walliteetu eenyu balleessee eenyu fudhatee jira. Konfiyuuzhinii akkasii kun seenaa keessa waan jiruuf. Amma yeroo mootummaa Itoophiyaa kana ilaaltu yeroo dhaqanii karaa lixa Oromiyaa kana rukutuu barbaadanii Umar Sulemaantu dhufee jedhanii addaraasha isa guddaatti waanii qopheessanii jedhanii soofanii dhaqanii namatti erganii Umar Sulemaan yaa wallaansoo godheera kan jaallata sirba isaa baay'ee inni uttiyyuu sarpiraayizii ta'a maali kun hamma kana namni kun yaa'ee cinqaa kana rabshaa kana tollee maaliifii kan jedhu gaaf tokko yoo waaqooyidee ciisee ka'ee hin yaada ta'a itti dhaga'ama ta'a. Amma yeroo achi kana godhanii dhaqanii wallaggaanii fi boombiidhaan tumaa turan agartee uummanni hundumtuu kana ilaala ture waa'ee kanaa yaada ture maaliif uummanni Oromoo si'a baay'ee waan sagalee guddaa qabu sirba guddaa qabu gammachuu lafanni jiru hawwatama sabi keenya si'a baay'ee gara rabshaa kana gara sirbaatu fi jallata achitti onnee isaa fiiga dhaabatee ilaaluudhaan yeroo dheeraatti fudhata. Kanayyuu warri nafxanyaa baraniiru. Mallas maal jedhe isinoo maal akkanyaa argatanii kan argattanii Oromoo maal argateessaan Oromoo koo kan argateera ilaala. Oromoo koo zafanaa ganyee mallas. Maa jechuudha kun jechuun Oromoon waan ta'e hogaateef dhattee nama tokko muuddee itti sirbaa jettee naani rakkina isaa galgala manatti galee waan nyaatu qabsiiseetu har'a sirba sana dhaqee sirbaa oolu. Amala Oromoo kana baranii hin jirre ijoolleen nafxanyaa. Nafxanyoonni kun kanatti baay'ee iskilii guddaa argataniiru. Kanaafis yeroo magaalaa keessatti sirba uumuu barbaadan yoo waa tokko kaasuu barbaadan waa gochuu akka isaan barbaadan beekuu qabdu. Har'a amma waa'ee arfan qalloo sirba Oromoo arfan qalloo namni galagalee ilaalee jiru. Arfan qalloo tuutuu yeroo ijoollee jiru.
Harargee keessatti kan sirbaa turan sirba afaan Oromoo sirbaa turan which is good. Garuu amma kana baluurii godhanii lafa jirri fuudhanii over inflate godhanii boqoqsanii dhiyeessuu isaanii namni garagalee gaafatee jiru. Haadhuma maaliif kun ta'a? Maaliif kun akkas ta'e? Waa'ee arfan qalloo kamiin kaa'u moo waa'ee nama miliyoona tokko walakkaa Harargeedha buqqee haasa'utu irra jira. Oromoon arfan qalloo hidhee sirbu kun waa'ee kana hin gaafata. Kanaadha Oromoon sadarkaa kana hin saayikoolojii Oromoon nyaatanii jiru. Arfan qalloo hidhanii sirbisiisu Jimmaan ilaali, Naazireetiin ilaali, Finfinnee ilaali. Amaarri magaalaa keessa akka jirutti alaabaan miliyoona isaa oolu. Mee kana ilaali shira isaan hojjetan jedhu. Isaan meesejii isaanii dabarsuu barbaadu. Utuma jedhanii nama fudhachiisaa deemu isaan. Utuma jedhanii nama fudhachiisaa deemu. Saayikoolojii namaatti taphatu agartee isa gaaffii bu'uura ta'e dhiisaniitu isa gowwoomsaa ta'e, isa soba ta'e, isa sirba ta'e kanatti atteeshinii akka Oromoon deebisu godhu. Kuni siistemii Amaarrii fi ilmaan nafxanyaa waggaa dheeraadhaaf irratti ba'aa turteedha. Haaraa miti kun. Amma gaa dargaggoodhaa fi hoogganoota kana dachaasanii hidhaa jiru. Biyya keessa ari'uu barbaadu akka isaan baqatan. Amma immoo takka turanii maal godhu? Alaa barreessanii nama namatti erganiitu abalutti qabuu jedhaati bayi biyyaa. Tikeetii ishii binnaa bayi jechuutti qabu. Akka mallas godhu. Ijoollee mallas guddifteedha bar jarri kun. Basaasota mallas turan isarratti hojjetaa jiru jarri kun si bagalu. Tole egaa akkuma dhufuudhaaf jedhetti sunu dhuftaniittu mee asumaan akkan odeeffannoo qabutti bara mootummaa ce'umsaa 1991-92 keessa obbo Daawud Ibsaa hoogganaa yookaan Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo irraa kanatti aantanii yookaan isaan waliin hojii tikaa kan Adda Bilisummaa Oromoodhaa giddugaleessa Oromiyaadhaa naannoo magaalaa Finfinneetti hojjetaa akkasiin turtaniin dhaga'e. Tariyyoon odeeffannoon koo kun dhugaadha ta'ee fi haala yeroo sana tureef kan amma jiru jechuun koo akkaataatti amma hooggantoonni dhaabaa Adda Bilisummaa Oromoodhaa guyyaa muraasa keessatti namoonni 54 qabamanii achi buuteen isaanii dhabame. Kanaaf akkaataatti bara sana immoo ittiin qabamaa turtan walumaa gala caasaa tikaa mootummaa Itiyoophiyaa yookaan wayyaanee bara sanaaf kan amma kan Dr. Abiyyi faa kan akkaataa isaanitti qabsaa'ota jajjaboo dhabamsiisanii fi mana hidhaatti guuran mee adeemsa yeroo sanaaf ammaa kan ol bira qabaa laalaatii muuxannoo yookaan hanqina yeroo sana tureef kan isin mudate irraatii akka barnoota ta'uuf waan jettan illee yoo qabaattan akka dubbattan hin barbaade. Akkuma jette yeroo sana yeroo chaartara keessa seenamu gara wajjin hojjenne ture asaanumti tokko tokkorratti kennuudhaan hojjeta. Keessumatti amma fakkeenyaaf mooraa guulallee jiru sana argamsiisuu irratti hamma mooraa Federikitti seenee kan afaan mata duree haasa'edhaan seenee dhaqee waajjira raawwatanii turan haalumaati. Hojjetanii turan. Mooraa Minilik bukkee mana keessummaa kan jedhamu tokko jira gara Iliyyoo Beeta Mangisti kan jedhamu kan. Naannaa sana akka namoonni keenya qubatan godhani warri karaa Harargee dhufee fi warra karaa Wallaggaa dhufe achi qubachiisanii achi takka turanii immoo humna biraa bahaa jedhanii yeroo bahaa jedhani ofiisii qabanii lafa rafanii qaban jirri kun. Nama boodde baay'een duukaa bu'ee yeroo sana. Baay'een falme afaan Tigiree waan beekuu fi dhaqee wajjin haasaa baay'een itti yaadda ijoollee warra Tigiree kanatti. Isa kana keessaa lollee sanaa nu hayyamanii ulfii nu kennan. Achitti akka laayoon oofisarii ta'ee hojjetaa ture. Yeroo kana hojjetaa turetti gidduutti ramadamuun dhufe. Yeroo ramadamuun dhufu hammi tokko paarlaamaatti dabalamanii akka isaan paarlaamaa hojjetan hammi tokko immoo mooraa sana keessatti hojii tokko yeroo hiratanii gidduu sanatti diimaanii dirqamanatti kennee ijoollee baarootumsaa akka dirree lixaatti geessan afaan Oromoo akka isaanii qulqulleeffatanii baranii ijoollee baaroo fuudheetanii mandiitti akka isaan ijoollee jajjabee biratti afaan baranii achitti geessee yeroo deebi'u hundumtuu ramadamaniiru. Jennaan ramaddii kee dhaqeetii boleencoon gaafa tureedhaan bira dhaqeedhaan daawudii wajjin hojjechaa jiran. Daawudiin biiroon kennamee ture turuudha dheetan daawud akkamii akkas akkasaan jedhee na biratti ramadanii wajjin hojjennaa okay weel akkamennaan waa'ima security kan haasa'u. Waa tokko hojjechuu jalqabnee turre gidduutti waa'een kaampiitti galuu dhufe. Gaaf tokko ganama dirqamaaf iddoo tokko deemee yeroo deebi'u kaampii Gullallee keessatti nama hundumtuu rifataasaa jira. Nan yaadadha gaafa sana Lammaa Warqeetii fi Lammeessaa Booruu obbo Awwaqee kan jedhanii warra mana hidhaa wajjin ture yeroo dheeraadhaaf isaantu dhaabatanii haa ta'u maal jennaan ijoollee fichisiisuuf jedhu kaampiitti galan jedhanii baay'isanii aaru dhaabatanii. Maal akkas godhii jedheetanii namni baay'eetti dhiyaatu jaalguutama hawaas ture. Fiigee yeroo lafa isaa keessatti isaanii dhaqee yeroo gaafatu isanii rukkubu turan gaafa sana jaalguutama maaltu ta'ee jedheen gaafatu ani hin beeku dhaqiti daawudiin gaafatu waan hin beeku wanta ta'e hin beeku kana keessaa hin qabu naan jedhan jennaan daawudiin gaafadhee naan daawudii
leencoo gaafadhu hin beekoni. Akkan itti dhufee kana keessa seenee hin beeku wanta isaan godhanii fi waan tokko hin beeku jedhe. Naanii dhaqee leencoo gaafadhee egaa leencoo naannolee akkam kanuma wala gaafattanaan jedhee egaa isa keessa lixuu isaan barbaadu. Amanuu hin dandeenye. Nama tokko nama lama dhaqee murteesse bara. Kaampiitti Oromoo galchuu. Kaampiitti ijoollee 20 galchuu fi nama yartuudha kan murteesse. Nama tokko nama dhugaatu dhaqee murteesse kan. Dhugaa dubbachuudhaaf namni 100% konfirmii godhee guutamaa hawaasii fi daawwatiisaati kan hin gaafate. Yeroo sana datti manii jechuu hundumti isaanii fudhannee jechuudha. Keessumatti baay'ee gaddaa kan turanii Lammaa Warqeetii fi Lammeessaa Booruuti. Hamma ammaatti waan hin irraanfatu. Lammeessaan dhaabachuu dadhabee hollata ture gaafatan dhugaa dubbachuudhaaf. Akkas ijoollee keenya fuudhanii mooraatti gashuu kan jedhu wanti isaa turkuta natti mul'ata hamma ammaatti. Hamma har'aatti lafa dhaabannee haasa'u yaada Lammeessaa Booruu. Baay'een gaddaa waa'ee kana. Haalli yeroo sana kana fakkaata egaa ammas immoo bifuma wal fakkaatuun hooggantoonni jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoodhaa torbee kana keessa qofa namni 54 akka isaan hidhamanidha. Jalqaba kan hidhame konkolaachiftota obbo Daawud Ibsaa akka isaan turantu karaa garaagaraa gabaafamaa ture. Sana asammoo guyyaa 3 kana keessatti namni 54 akka hidhamanidha kan dhaga'amaa jiru hooggantoota sadarkaadhuma olaanaatti jechuudha. Egaa adeemsa kanaan dura 1991 sanaaf kan ammaa kana yeroo bira qabdan maaltu falaa kan jedhu irratti yookaan muuxannoo qabdan irraa maal qooddu qeerroof qarree Oromoo isa ta'uu warra amma hidhamaa jiruu fi miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoof jechuu kooti. Ilaa muuxannoon qabnurraa kun waan akka namni hanna beekan ture gaafa isaan kanan maaliif tokkoffaa mootummaan sun mootummaa APRDF namaaf galuuti dibate ilmooleen mallas dhufee iddoo fudhate. OPDO kuni addi bilisummaa Oromoo poopulaarii waan ta'eef uummati Oromoo waan jaalala guddaa keessatti uume yaadannoo baay'ee waan ta'u wajjin qabu gaaffii kana naadee isaanii waan yaaduu fi dhibbatti akkasitti yoo filannootti seenanii akka addi bilisummaa Oromoo hin beeku jirre dhibbatti beeku. Kana ta'anii akkasitti salphachuurra wayyaanee wajjin waggaa beekamu hojjetanii dabballoota miliyoonii 4 horatanii akkasitti salphachuurra jara kallaa balleessanii riskii dhufe fudhachuu isaanii wajji. Kanaaf jarri kun uummata Oromoo dhiibbaa jiran isaanii amma waa'ee taayitaa isaanii yeroo sanatti kanumatu ta'e wanti kanarraa gargar bahe tokko yoo jiru ciisuma kanatu ta'e Oromoon kanaafani gara booddeetti deebi'anii ilaaluu irra jiran jedha. Ciisuma kanatu ta'e ammas ciisuma sanatu keessa deebi'amaa jira. Amma namni warri kun qabamuu isaanii haasa'a malee gimbii keessatti Dambidolloo Asoosaa keessatti Shawaa keessatti Shawaa Lixaa Shawaa Bahaa keessatti addi bilisummaa Oromoo dhaqee waajjira yeroo baratu waajjira cabsanii saamuudhaa alaabaa kufuudhaa damma reebuudhaa namni hin baqata akka namni hin danne godhu kun isuma yeroo mallas jalatti itti buuf. Daawuliin ijoollee konkolaataa isaaf ooftu qabuun isaanii konkolaaticha kan isaan qabanii beekamaadha. Konkolaaticha waan akka listening devices waan akka teeppii waan akka spiikerii waan akka haala wajjin konneektii godhuu keessa dhoksuudhaaf kun beekamaadha. Ani isa duwwaa mini kan sodaataa jiru. Akka warri biyya kanaa gaaf godhan makiina namaa hatanii lilmee summii qabutu barcuma namaa keessa kakaa'u. Lilmee xixiqqoo namni arguu hin dandeenye. Summii waan tokkotti godhamee deebisanitti kennu. Nagaatti hin kennan. Dhibbatti nagaatti hin kennan makiina sana. Jarri kun kiriminaatiif kan biraani jarri kun kan isaan ittiin baratan kan isaan ittiin muudaman kan isaan ittiin beekamanii basaasummaa hojii basaasummaati. Barumsa basaasummaati kan isaan hojjetaa turan. Akkamittiin akka nama balleessan, akkamittiin akka nama ajjeesan, akkamittiin akka nama pooyizanii godhan. Kana kan isaan barataa turan. Jarri kun ilmoo wayyaanee caalaa baay'ee deenjarasii ittanimaati. Anamma akkanatti fakkaatutti, akka daa'imneelitti. Furmaata jedhee kan hin yaadu waboon tasa hiikkachuu qabu. Waboon namatti dhufe hunduma ishee rukutuutu irra jira. Ofirraa faccisuutu irra jira. Uummata isaa keessa taa'uutu irra jira. Uummata isaatii wajjin du'uu qaba. Hamma danda'an immoo lafa bal'ifachaa deemuu qaba. Kana booddee yoo dhumma negoosheeshinii godhan iyyuu jilba qabaatanii irree qabaatanii kan itti negoosheetii gootu nama wajjin. Meeshaa kee lafa keessee naani teermii diinni kee fidee xarabbeezaarra kaa'u sana fudhatta. Maaliif diinni keessa meeshaa qaba. Mana hidhaa qaba. Mana murtee qaba. Diinni yeroo kana qabaatu ati immoo meeshaa hin qabatu taa'ee waan itti biraan fitu sanatti beelaattee jennaani araara yeroo dhiyaattu teermii sana fudhatta. Jaallattee dubbite. Isaan kan isaan maraatanii wawwaatanii dawaarii dhaqeeltanii adeemtanii iyyaa oolaniifi akka ijoolleen hiikkattee kana booddee waan barbaadan katabanii teermii barbaadan funyaan daawwatu irratti akkanni darbachuuti. Haalli inni
92 isa har'aati wajjin keessumatti waboodhaa fi differensiidhaa jedhee yaada. Maaliif yeroo sana hoogganumatu waboo hoogganatu caasaasaa ijaarratee waboo keessa seenee waboo bittinsi utuu wayyaaniin biran gahin waboon bittimmaa'e. Mucaa eessuma kootiifaa Saambal Salamoon Tarreessaa Jalullee Fiingee isa Eertiraatti jabduu beeka hojjetetu guyyaa saafa karaa irratti ajjeesan Damdolloo karaa irratti lafarra gototan. Maaliin gubbaanumaatu warri ijoollee mooraatti gashe kuni hamma gadiitti penetereetii godhanii iccitii jiru kana wayyaaniidhaaf kennan. Waboo mataa isaanii isaan turkuchiise. Daawud faanarra kanarra baranii. Waboonis immoo barateera kan. Kanaaf waboon har'a moor soolidii, moor organaayii, moor meeshaa caalaa qabatee jira har'a waboon. Waraana jabaadha har'a waboon. Kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo sarbaadii gochuudhaaf chaansii guddaa qaba. Poolitikaal ofiisii isaanii hidhuu danda'u, ajjeesuu danda'u, rakkina hin qabu. Garuu isaanii nu jalaa hidhan jedhanii ijoolleen kapshileetii gochuun harka kennuu irra hin jiru. Dabara kana soluushinii. Tolemee waan tokkoon kaasuu barbaada akkanumaan wal qabsiiftanii akkasiin ibsitan tokko kan isaan dhiyeenya kana godhaa jiran maatii hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaadhaa kan jaalmarroo qabeenya isaanii akka isaan gubanii fi guyyaa lamaan kana immoo haadhaaf abbaayyuu akka isaan adamsaa jiran faatu dhaga'amaa jira. Egaa kanaan dura yeroo ijoolleen baqattu maatii isaanii qabanii hidhaniitu ijoollee keessan fidaadhanii doorsisu. Haa ta'uti mee yeroo ammaatti kan isaan ijoollee keessan fidaarrayyuu darbanii qabeenya gubuu fi haadhaaf abbaa adamsuutti ce'anii jiran kana akkamittiin ilaaltu maaliifis godhu? Seenaan abbaaf haadha adaadaa akkoo akaakayyuu qabanii ittiin jenna doorsisuudhaan duruu ture har'a miti biyya baay'ee biyya goriillaa waarfeeriin deebi'u dhumaa keessatti ture. Dhugaa dubbachuudhaaf waan na dinqu hamma irraatti kan asiifachi deemaa ture jeneraala tokko Jamaal Jaap jedhama. Jeneraala warra Beetkoonk warra Veetinaam jedhatu warra Ameerikaadhaa goomsuudhaaf haadha kee babbaa kee ajjeefnaa jedhanii qabanii lookii harka kenneennaan maal jedhee jedhame beektaa? Qoontaa isaanii dildiliitti naqaatiin haa ergaa achumaan dhabdee kutatan. Inni kun tokkichumaan biyya keessa guutu. Biyyuma halle guutu. Isa booddee gurilla eenyuyyuu sodaachisuu hin dandeenye. Yeroo isaan akka jedhanii qoontaa isaanii dildiliitti naqaan haa ergaa abiddaan guban jaaraa isaanii haa ergaa nu barbaadan. Oganaa gadi immoo nawwaaliin waraabessa nyaatu waraabessi biyya abbaa kootii maal gochuu danda'u? Ofumaa dhaqanii ajjeesu yoo ofumaa dhaqanii ajjeesan dhiigatti kufu. Waa tokko immoo sitti yeroo tokko dargiitu maal godhu? Wayyaanii keessaa Siyyi Abrahaa kan jedhamu tokko dargiin harka kennii mana abbaa keetii jennaan nanguu baay'ee haqanii akka jirutti naappaalee irratti lafaan ta'an boombii isa guddaa abbaan isaas obbolaan isaas hoolaan re'een fuudhanii wanti gurguddaan lama wal qubate dargiidhaaf hin hafe lolee magaalaa gala jiru baate agartee waan akkasii kuni ati durumayyuu abbaa koo haadha koo jettee miti kan itti baate haadha manaa koo jettee miti kan itti baate ijoollee koo jettee miti kan itti baate saba kooti jettee ijoollee kee sakrifaayisii gootee wareegdee gaafa sana siin du'anii akka deemee si jala galagalee dhufee abbaa kee ajjeesu abbaa koo fuudhanii jaarsa waggaa 70 gimbiitti reebaa turan yeroo ni dhaleera dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee fidhanii reebaa turan mooraalii koo naqamseera nan cabse maaliif waa'ee abbootii keenya waa'ee haadhotii keenya waa'ee obboleessa keenya yaadna taanaan wal'aansoo namtuu hin danda'amu hin jiru iyyuu waan akkasii hin jiru kanaaf seenaa wal'aansoo keessatti mootummaan amalli ishee dhaddee maatii namaa qabdee doorsisuudha beekamaadha namni silumayyuu garaa walakkaa gadi ba'e yeroo maatii isaa qaban dhufeetii harka kenna dhiirri sanaa kutate garuu haadha manaa isaa yoo biratti gubanii dhaqee 1,000 ishee gubee deebisa diinni immoo sibeetu nama kutataa ta'e hin gootu seenu maaliif riipparkashinii isaan dandeessu tokkoffaa immoo gadhumaadha mootummaadhaaf kana godhuun jaarsa mana taa'u tokko ilma isaa dhaqee akka dhiiraa illee irratti waraanuu sodaattee akkoosaa akaakayyuusaa abbaa isaa warra dadhaboo mana taa'anii ajjeesuudhaaf doorsisuu jechuun wal'aansicha tuffachuu jechuudha. Wal'aansoodhuma sanatti tuffatamaadha jechuu ishee Abiyyifanii lammaafaan kun wal'aansoo Oromoo kana tuffachuu. Kanaaf ijoolleen dargaggoon waboon yeroo isaan akkasitti sodaachisanii qoontaa isaanii nu ergaa jedhanii garaa isheetti ni dhaqa garaa kutattu sareen. Dhugaadhumatti yaadota kaafne cufarrattiyyuu ibsaa fi gorsaa bal'aadha kan isin nuuf qooddanii dhumarratti mee dhaamsa yookaan immoo ergaa waliigalaa takkaa'uu wanti ani hin kaasin kan Oromoon dhaga'uu qaba jettan yoo jiraate kaaftanii tugaa kan irraasumarratti goolamna. Dhaamsi qabu qarree Oromoo qeerroo Oromootiif. Ilaa yeroon kun hin darbu akkuma Haayile Sillaaseen darbee hin darba akkuma darbiin darbee hin darbu kunis bor darbuudhaaf deemu
biddeen nama kuusu eelee irratti beeku. Jarri kunii gaafa jalqabanii kaasanii waan isaan haasa'aa jalqaban agartan. Inni kaan suusiidha Itoophiyaan jedhee inni kaan Itoophiyaa minilikiin ijaaraa jalqaba. Kana dhaggeeffachuun barbaanne yeroo baay'ee hammi tokko dhageessanii biyya abbaa keessanii difeendi gochuudhaaf wareegama qaalii lubbuu tokkitti qabdan wareeganii biyya abbaa keessanii darararraa oolchuudhaaf diinarraa oolchuudhaaf muratanii kaataniitu ishoo jabaadhaa ashaminii jiru jedha. Warri immoo kana hin goone warri afaan faajjii keessa jirtan immoo dammaqaatii waboo kana harka qabadhaa waboo gargaaraa dhoksaa egereen keessanii waraana adda bilisummaa Oromoo egereen keessanii wal'aansoo Oromoon ittiin walaboome biyya abbaasaa fudhatu egereen keessanii biyya walaba ta'e afaan walaba ta'e aadaa walaba ta'e bu'uura Oromiyaa kan taate Finfinnee dhuunfachuu daangaa Sumaalee isa nurraa fudhatee mideeffachuu daangaa karaa Moyyaalee isa nurraa fudhatan karaa Gumuuzii isa nurraa fudhatan isa deeffannee daangaa Walloo isa nurraa fudhatan deeffannee Oromoon akka Oromoo akka jiraatudha. Kana hawwii keessan ta'uu irra roodmaappii keessan kana ta'uu irra wal'aansoon kun hamma kanaan xumuramutti yaada keessan gara booddeetti deebisina. Yaada keessaniin afaan faajjii jiinaa afaan faajjii kashalambii dabballoota horii fudhattee karaarraa siin ceesittee maqaa keessan fudhattee fuutee biiddoo isin gurgurataa jirtu kana itti dammaqaan isiniin jedha. Lammata saamsa warra jaarmaalee biyyatti galanii ala kana akka inni itti isin ilaallu nama Bermuudaa Tiraangalii keessatti gale. Gabana durii yeroo aerooppilaanii jedhan Bermuudaa keessanitti achumaa nama. Markabni Bermuudaa liqii hafee jiru. Bermuudaa kana hin sodaannatu. Har'a Bermuudaa Tiraangalii tokkotu Finfinnee keessatti uumame. Hamma addanaa yaa'anii dhaqan dhaabbileen garaagaraa dhaqan qalawu jedhanii liqeeffamanii jiru. Sagalee isaanii dhaga'amu. Yoo dhaga'ame illee faallaa wallaansoo Oromootu dhaga'amaa jira. Ila faallaa wallaansoo Oromoo dhageessisuurraa of eeggataa. Of qusaadhaan isinii jedha. Haati saba keessaniif dubbatta. Saba keessaniif dubbatta. Kunoo Moyyaaleen fudhatameera. Waa'ee Moyyaalee isinii haa ta'u dhageenya. Kunoo daangaan Harargee fudhatamee namni miliyoonii tokko walakkaan irraa buqqa'eera. Isa isinii haa ta'u dhageenya. Kunoo har'a nafxanyaan Finfinnee keessatti lafa hirataa jirti. Ijoolleen Habashaadhaa ijoolleen nafxanyaa lafa gurgurataa jirti. Har'a iyyuu uummanni buqqa'aa jira. Kana isinii dubbatu dhageenya. Kunoo har'a Wallagga keessatti boombiin waaqaaf lafa boba'ee caakkaa gubaa jira. Uummata hiraarsaa jira. Uummata hidhaa jira. Ajjeesaa jira. Isinii kana dubbatu dhageenyetti. Jira kunoo hojiin dhumaa jira. Isinii dubbatu dhageenye. Walloo baatiin dhumaa jira. Raayyaan dhumaa jira. Isinii dubbatu dhageenyetti. Ka'aati dubbaddaa. Seenaatu isin booddee jira. Dhaqaatiilee hoteela keessa jiraattan sana reestooranii keessa jiraatu wiiranii sana dura dhaabbataati yeroo ganama fuula keessa ilaaltan eessaan dhufe sabi koo eessa jiru ani eenyu maala nuti daldala sitaa uf gaafadhaame sekundii tokkoof gaafadhaa waan hojjettan waan haasoftan beeka uummanni Oromoo hin badu nuti darbu seenaan Oromoo hin badu nuti darbu garuu seenaa xurii galmeessinee darbuurraa of qusachuun hunduma keenyarraa eegamu ilaa mootummaa Abiyyi fi mootummaa Lammaa gowwoomsuu yaaltaniittu yeroodhaan isin irratti dammaqe ijoollee Habashaa ta'uu keessan isin yoodumayyuu dhiigaan hamma tokko Oromoo keessaa qabaataniitu ilmaan Habashaa deebistanii fiduudhaaf halkanii guyyaa gilloota baattee arbanyaadhaaf ilmaan Habashaa ilmaan Mandeetii fi ilmaan Gondoree Gojaamee wajjin halkan akkasiin lollotaa bultan ajibaajeroota isaanii akkasiin walitti qabatan ijoollee Oromoo warra gantuudhaa wajjin akkasiin walitti qabatan uummata Oromoo irratti lollotaa bultan dhagee galgalaa ganama isin duukaa bu'aa jiru. Kanarraa deebi'a. Uummata kana hin miidhina. Dhiiga uummata kanaa bara baraan hin dhangalaasina. Inni wayyaaneen dhangalaafte hinga. Inni dalgiin dhangalaase hinga. Dhiiga ijoollee keenyaan dhangalaasina. Of qusadhaa ijoollee keenyarraa. Egeree ijoollee keenyarraa of qusadhaan isin jedha. Tole egaa dhugaadhumatti obbo Daani'el Dafaadhaa yaadota kaafne hundumaa irratti ibsaa fi yaada gaggaarii dhaamsaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoon geessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebi'een isin galatoomfadhaa horaa bulaa. Ookil galatoomati. Egaan mariin dhimma yeroo irratti obbo Daani'el Dafaa Jamoo waliin taasifne arma irratti obbeera isaan dhaggeeffattoonni keenyas dubbii obbo Daani'el Dafaa dubbatan kanarraa waan guddoo akka baratan abdii guddaa qabna. Dhumarratti immoo wallee aadaa Oromoo gujii tokko isin afeeruun kana gaasinitti dhaammatu Anaxiiqii Dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aa Buubaatii wallee waliin turtii gaarii qabaadhaa.
gadole oyo obiloma adari durre oyo obiloma duruma ifi betube oyo obiloma bada durre wari dagante tube oyo obiloma bada durre chinachi anacha bebe oyo obiloma bada durre china midda da bebe oyo obiloma bada durre tamatanga dijigebe oyo obiloma bada durre makanke anadi bebe oyo obiloma bada durre maroha mani buyobe oyo obiloma bada durre maronte sani kunobe oyo obiloma oyo obiloma Asham